gammachuu tarra kan hundana haasofsiisu jira malee islaan gammachuu qabaachuu baadhee ni beeytanii imimmaan maaniin isin dhufa imimmaan kiyyagaa qarran irraa qoree jira maaliif sirraa qoree obboleessa kiyyaa naa fayyee obboleessa kiyya tokkichaa naa fayyee jira akariin biyya namaa keessatti aarsaa meeqa wajjin kafalaa jiru alhamdulillah naa fayyee jira arraan tana gammachuu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii baga jiraattan alhamdulillah jirra gaanutis kunoo hundaa hojjennoo as keenya isiniin jenna akkam isin nagaa qabdanii fayyaadha akka isin fayyaa qabdan abdii guddaan isinirraa qabagaa alhamdulillah du'aan teessan hedduu takka nu barbaarte hedduu takka waan hamtu waan dhufuu kee hunda nurraa oolchite wallahi dhugaa rabbi dubbachuudhaaf rabbiif dura galanii haa gahu rabbii waan dadhabee takka illee hin qabu waan ittiin nama kanaan mareedha jedhus hin qabu rabbiin mataa isaatti dandeyaadha jechuudha. Ilma namaatiin hin mareedha ilma namaatiin maarree ta'a jechuu hin qabu rabbiin dandeyaadha mataan isaatu alhamdulillah baga innummaan nu uume fayyaa teenyaas hundaan nu kennee asiin nu ga'e jechuudha. Akkasumatti gaa hordoftoota kabajamtoota isinillee hedduu takka galatoomaadha hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takka wallahi akka nama tokkootti hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin galateeffadha namni rabbiin galateeffanne ilma namaatti isin galateeffatu jedhanii hedduu takka galatoomaa namni rakkoo fi hamtu teenyaan wajjin hammilattanii as geessan hundi keessanuu wallahi hedduu takka galatoomaan isiniin jaa achumaanoo waan maaliif dhuftee Hafizaan jechuun keessan hin oolamugaa dhiyeenya kana isirraa bodeetiin jira arraan tana garuu isinii deebiitiin jira maaliif deebitee Hafizaan jechuun keessan hin oolamu maaliif dhufte jechuun keessan hin oolamu har'a wantiin dhufeen gammachuu obboleessa kiyyaa isinii wajjin qoodachuuf hin dhufe gammachuun obboleessa keetii maal tahee jettan akka inni tahaa turellee arkitanii alhamdulillah ammaan tana kunoo naafayyee inshaallah akkama fayyaa isaa walitti haadhaabuuf jannagaa'in inshaallah kan dabrees kan arra dhufees maa dabraa maa dhufa hin jaani akkuma arra dhufeetti akkuma halee dabrettis taa dabri irratti alhamdulillah taganaa dhufutti yaa rabbi nageenu godhii jaanii rabbii fi gaafa kadhatanii shakkarachuun dirqama nurratti ta'a warra rabbii fi hin shakkaranne irraa rabbi nun godhin warra rabbii fi gizuma hunda rabbii fi sanan salaataa keessatti rabbii fi galateeffatee rabbii fi shakkaruu rabbii nu haa godhu isin cuftinuu gaa hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja akka nama tokkotti wallahi laaziim ani arraan tana obboleessa keenyaa fayyaa isaa bareedduu arguun kiyya hedduu takka na gammachiisa wallahi hedduu takka natti tola maaliif fatiyaa fi innummaan walii galuun jechuudha. Fatiyaan hangam takka akka rakkataa turte maal keessa akka turte isin cuftinuu ni beektan jechuudha. Maaliif ani akka nama tokkotti namaan hedduu jaaladhurraa fatiyaadha. Fatiyaan anaaf obboleettiidha anaaf haadha anaaf abbaas obboleessaas akka obboleessaattis bakka hedduu keessa na dhaabbatti fatiyaan namaan ani waan takkaan jijjiiruu miti intala sabboontuudha wallahi intalli akka isiidha ni argamti jedhu nyaata gubbaarratti kan yaadnutti hin fakkaattu alhamdulillah san cufaahu ba'annee kaas geenye fatiyaadhaan maaliif as keessan jechuun keessan hin oolamu guyyaa tokko osoo obboleessi jaarsa fi akkana ta'e khalaas kana maalitti godhanuu biyyanuma keessaan jiraati arra kunkutullee kabiraan argadda jettee osoo hin yaadin lakki isuma abbaa ilmaa kiyyaana wayyaa abbaa sabaa kiyyaa abbaa hamzaa kiyyaa kannaa wayya jettee jalatti jilbiibbattee aarsaa meeqa kafaltee fayyaa isaa deebisteef jechuudha rabbii isiitii gaditti jechuudha namni fayyaa namaa deebisuu hin danda'u egaa yoo rabbiin jee maleedha akkasumatti isiillee hanga dandeettii ilma namaa takka tattafattee waan gara inni itti fayyaa argatu gara inni itti yaalii argatu jala deemtee yaalii bakka du'aansaa jiru itti deemtee mokkoruunsiidha. والله hedduu takka na gammachiisa hedduu takka narraan tana fatiyaa ittiin boona bakka sila arraba harteessan sila ana ta'es fatiyaan sanuma sila ilma namaa kabraa ta'es fatiyaan sanuma jechuudha nama rakkoo namaatti namaaf obsuu miti nama namaaf cinqatu malee jaarsaa fi jaartii rabbiin guyyaa umurraa rifeensa isaanii waliin dhuunfaa bishaan jannataa tokkorraa waliin waraabaa hajaansanii dubbii dhugaati maaliif obboleessi kiyyaas rakkoo ilma namaa takkallee obsuu hin danda'u maaliif hedduu takka nama rifata hedduu gara laafeessa baharii jechuudha akkasumatti maaliif jaarsaa jaartii wanni bishaan tokkorraa waraabame ni jiru fatiyaalleen hedduu gara laaftii innillee hedduu gara laafa gara laafeessa lama rabbiin gizee waliif fide alhamdulillah
anilleen ummata nama akka Isaidaa nama akka Fatiyaa Rabbina haa godhu nama akkaan yoo abbaa manaa akkate abbaa manaa akka Fatiyaa kana jabeessu Rabbina haa godhu inshallah du'aan godhadha jechuudha. Isinilleen koomentii jalatti du'aan haa godhaadha. Maaliif nama akkasii Rabbi siif haa jiru nama si kabaju nama atilleen kabaju nama akka Fatiyaa kana Rabbi si haa godhu jaalaa du'aan haa godha inshallah. Maaliif gammachuu tarra kana hunda na haasofsiisu jira malee islaan gammachuu qabaachuu baadhee ni beeytanii imimmaan isin dhufa imimmaan kiyyagaa qarran irraa qoree jira maaliif sirraa qoree obboleessa kiyya naafayye obboleessa kiyya tokkichaa naafayye jira kaniin biyya namaa keessatti aarsaa meeqa wajjin kafalaa jiru alhamdulillah naafayye jira arraan tana gammachuu guddaa qaba wallahi laasii mordoftaa hojjetoota kiyya arra gammachuun akka arraan tana gammadee takkaa duniyaa tana gubbaa irratti kaniin gammadee natti hin fakkaatu maaliif obboleessa kiyya naa gammaduudhaaf maali viidiyoo guyyaa sheekha itti yaamanii keessatti maaliif hin mul'atanii haafizaan eessis mokkaa kutte odee jettan dhugaadha anis numaa jira kaameeraa duubaan ture maali bas hedduu takka obboleessa kiyya na rifachiisa hedduu takka bakka akkas ta'uu isaadha gizeen arkuu bas waan adda addaan na dhagahama mee ilmi namaa tokko maaliif rakkatame maaliif cinqata yoo wajjin jiraatan Fatiyaa fi inni maaltu rakkoo maaltu dhufa abbaa ilmaaniiti haadha ilmaaniiti rakkoo maaltu dhufa kaniifi yoo Fatiyaa fi isin adda baastan Fatiyaa fi baara adda baastan malee mana kana hin jiraadhu shaytaana keessaa ja'a malee bahrii miti saniifu takkallee nugaa hojii rabbiiti sanis kanama fidu hojuma rabbiiti ta dabriteesi alhamdulillah obboleessa hiraa fayyuusaadha nama tokko garaan hin gubatini ani fedhan nama biraallee garaan gubatu fedhan dhiisa garuu ani hordoftoonni keenya jechuun mushkiyya Fatiyaa qabaa harkama no hordoftan hundi keessanuu hedduu takka galatooma hedduu takkaan isin jaaladha maaliif isin fayyaa obboleessa kiyyaa gammannaa nama biraan hin naqu fedhan aaran fedhan dhiisan nama biraan hin naqu inshallah maal haafizaan maal jettii jechuun keessan hin oolamu ani namni tokko kottiin heddummaatti waa dhiirri dhalaan hedduudhaan deemuun heddummeessinaan dheerti beeki waan takka irra geessi jechuudha. Amma namni tokko bahar dhalaa hedduu wajjin jiraata dhalaa hedduu jala deema dhalaa hedduu isa jaalata tanaaf akkana ta'ee jira. Dhugaadha beekamaadha kana nuti nu beeknu kanagaa suutaanii irra geenye yoo nufi fuula fedhees yoo akkuma jaalatillee ani hedduu takka tasniimittis aareen ture garuu dhiifama irraa ta'eetiin jira maaliif hulaarraa banuu siidhaa gaafa dabre hedduu takka irraa aareetiin ture garuu ammaan tana maaliif tasniima sumaanu maaliif dhiifama irraa ta'e maaliif dhiifama irraa ta'e jeessa hadhadhani beekta waan inni nis fayyee wanni dabre san cuftinuu dabre waan dabre jechuudha saniifuu dhiifama irraa ta'e sinjaa habiibtitiyya maaliin namaa waan dabre yaadachuunis bareedaadha qorii wajjin nyaatanis yaadachuun bareedaadha saniifuu akkasii aaruun kiyya isuma fayyaa hin qabne maarraa bantaa jechuuf akkasii sitti aare malee waan biraatiif miti wanni abbaan jaalate rijiitii nu dalluudha jette oromoo hoggaamaaf maqtu oromooti jala wannummaan takkaa wanni gadi jirtu jechuudha waan bahar fedhe waan inni naatu fedhe jee filatu takka maa feetaa maa filatta jechuun kiyya narratti dirqamaa miti maaliif sila ummaan teenya dhuftee maaliif waan akkanaa gootanuun jetteeyu waan jaalanne nuti warra dhalaa osoo hin ta'in warreen dhiiraa waan takka irraa siin deebi'e waan haadha abbaan jeenillee irraan deebi'e tokko haadha kabajuu ta'e malee saniifuu wanni abbaan jaalate rijijjiin dallu jettee duraan nufitte inshallah kana hunda tuttuquun kiyya waan takka irra dhufuun keenya noolamuudha maalirra dhuftanii waa takka maal faadha jechuun keessan hin oolamu guyyaa takka inshallah tasniin fuula keessan duratti viidiyoo irraa maree waraabee kan isin bira ga'u kiyyan oolamu maali waa'ee maal irratti yoo jettan taate waama fayyaa baadirratti ani maalin beeytanii osoo ilillii tasniin qofan ta'in hatta ilillii illee viidiyoo irraa maree isin bira ga'u kiyyan oolamu maaliif taanaan ani dhugaa rabbi dubbachuuf wahuma baakheenya kana godhe kana hubachuun barbaada namni tokko waa hunda arkaa jirra waa hunda ragaa jirra namni tokko Fatiyaatu waatti godhee baharitti jee viidiyoo maru jiran warreen akkasiidha ifirraa taa'aadha kabajaa firraa godhaadha wallahi hedduu takkaan isin kabaja abbaan beeka jechuudha siin kabaja
Fatiyaa waatti godhe jettee viidiyoo mana isii teessee martee turte sii waatti godhe jetteeni mana isii teessee martee turte Fatiyaan nama akkasii miti obboleessa kee siin kabaja siin jaaladha akka nama takkaatti Fatiyaarraa bishaan dhugi Fatiyaarraa gabbu maaliif Fatiyaan haadha ilmaaniiti akkam naa ta'e jetteetiif itti godhatte hoo godhattillee akka inni isii malee wallaalu godhatte hoo gootillee akkamitti namni tokko abbaa ilmaan ifiitti shaaraa irratti waatti godhe shaaraa irratti akka inni ba'u godha Togoggora mataa keessanii ifiin seenii naadha warreen Fatiyaan waatti godhe jettanii odeessuu jirtan jechuudha. Ifuma keessanii suutee jaadha Fatiyaarraa gabbu'aadha. Ani hedduu takkaan nama kabaja jechaan nama tuquun natti ulfaata. Maaliif namni ilma dhiiraa tuqee nama obboleessa ifii tuqee jechuudha. Ilma dhiiraa tuquudhaaf yeroo siin qabu ilmi dhiiraa akkuma intalti dhalaa haadhaas waa hunda namaa taatutti ilmi dhiiraallee abbaas obboleessas namaa ta'a. Ilma dhiiraa tuquun namatti ulfaata saniifuu maqaa kee tuquun natti hin barbaachisu lammaddii ati immoo viidiyoo biraa martee taanaan si tuquun kiyya dirqama narratti illee waajiba si galee Fatiyaarraa gabbu'ii Fatiyaan waatti godhee Fatiyaan mirrootee irraa gabbu'ii nuti gammachuu jirra gammachuu teenya namatti qooddadhaa biibii yoo dhageessu taate gammachuun ati qooddattu baarfayyee jee alhamdulillah jee yoo waan martu dhabde waan biraa maradhu malee waa'ee Fatiyaan waatti godhee martee naafeeti tabiraan nuti dhufe jechuudha. Saniifuu fotosaaf kabajamtoota kiyya alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u irra deddeebi'ee hin ifadhu maaliif rabbii tana ifatanii galata rabbiif galchuu hin ifannu abadan gonkumaahu saniifuu irra deddeebinee alhamdulillah jechuun keenya nu biratti dirqama ta'a jechuudha. Akka gammadetti baganaaf gammaddanii akka bahar keenya akka bahar dhukkubsatu jiru miidhamu jiru caalaa isin warri miidhamu jiru isin warri rakkachaa rakkoo meeqa hunda keessa seenu jiru wallahi dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hojjettuu isin qabtanii hedduu dararaa guddaa irra geessanii galatoomaan isin jaa hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja hanga dhuma sagantaa hiriyaatti warreen nafaana turtanii galatoomaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye isin jaaladha.